Asmaanaan jedhanii hegeree miidiyaa neetwoorkii irraa isiniif bilbila. Poostara isaanii biyya keessaati. Miidhaa yoo teessan irra ga'e miidiyaalee garaagaraa irratti ilaalaa tureen argee sagalee isiidhaaf ta'uufis fi miidhaa isirra ga'e kana hawaasa biraan isinirraa kallattiidhaan dhageenye yoo dhugaa jiru isinirraa adda baafannee uummata biraan geenna jedhee yaade. Lubbuun si akka dabarte mooraa dachii abbaa isiitutu achi jira. Dachii nama hundaa jechuudha. Ganduma san keessa jirti. Miciyyoo manni si bika biraati akkuma abbaa kiyyaan laaleettee gadheettetti. Ijoollee isiitiif illee fatara gootee akkuma abbaa kiyyaan laaleettee gadheettetti. Uummanni laanuu duraanuu qophaa'anii jiranii lolumatti banan bakka mana keessaa qaban uummanni meeshaa ka'a. Ogguu lolatti banan mucaa tokko dhawan. Ogguu isa dhawan wayi ogguu isiin jette isii adduma keessa dhawan jechuudha. Mee lafti kun eessa biratti argama? Lafti moo? Ganda abdii boruu takka ganda tasaa bikka jaamtu haa. Ganda abdii boruu lafti mooruma teenyaa bar duraanii. Gibbii mana jireenyaati moo lafa hawaasa bal'aati? Lafa hawaasa bal'aati. Lafa isaan guyyuu amatu akkasuma godhannu sossobaniitu mootummaanis biisa akkana jedhee kun daangaan kun daangaa dirree dhawaati. Daangaa Somaaleeti irraa deemaa nuti immoo haa dirree dhawatti beeknaame akkasumatti irra jiraachuu jirraami. Dirreedhaa keessa jirra jenneeti nuti akkasitti beekne. Lafti tun lafa Somaaleeti daangaa dirree dhawaati daangaa Somaaleetiiti. Isaabaa irraan tan ololees ni bannaa duuba darsa keenyaaf waan keenya hunda dhiisnee eessa deemnaa jennaan. Yoo tana diddan kana ni diddan ijaanisuma qawwee bakka akkuma tapha baaka. Akkasumatti ijoollee birootiif nama hedduu dhawanii. Isumaat deemalee uummanni kaan hin duune yookaan tokko ni dhawanii ganda hundi ogguu hareen booda miila kana keessa tokko dhawaniiti. Lama eega uummata hareenii mucaan lafa kufee jiraan hogguutti deebi'an ammaas miila lamadaa kana lafatti itti deebisan. Akkamitti agarruuti. Mucaan fira keessa immoo akkasumaan ijoollee ganda abdii boruu keessa jiraattu. Ijoolluma ollaati warra ollaa keenya. Isiin battaluma sanitti duute moo hospitaala seentee yaalii fudhattee jirra? Seentee achi hospitaala eega geessine booda kaasittuu kuttee jirti michoon ogguma dhawamte sanuu qawwee guddoo deemiga. Ogguma sanuu kuttee dhiinisiitis hedduu yaa'e qawween waan hedduu dhawanii jecha namni isii kaasee dhufee kaasuudhaaf yoo dheeteehu obboleettiitii taasilaayisii harkistu sanuuqa rabbumaa baata waa'ee obboleettiitii jettee ogguusiin kan godhattu isii gubbaan kutteeti gidaara dhooti. Waa'ee obboleettiitii jettee ogguusiin kaasisiif irraa fuutee masara siitti marte. Amma qawween isii biraan gidaara dhooti bakka isumaa sanaa dhooteen seenee bakka isumattuu qawweedhaan sanuma isii fuute sanattuu. Isiin gaa obboleettiidha wayii biraa deemuu dandeessiidha itti maramtee itti diddee harkifti isuma sana jalaa'u ni dhawaan isuma sana jalaa'u sanuma qabdu sana jalaa'u jechuudha. Akka haqa rabbiitti. Akkasiin akkuma hospitaala seentee lubbuun isii darbee jechuudha. Guusan booda Kadiiroon ni dhufee eega ture booda Kadiiroollee bulchiinsi keenya. Kantiibaan magaalaa Dirreedawaa jechuudha. Dhufee bakka biraa geessaa qadaadee geessaa nuun jaanii qadaadee geessinee waan wayii ilaalla jaanii maranii maal jaanii ogguu dhuftees michoon ga'an akka ilaalu jirutti kaaggusan qabeetiin deemu jira waan jirtu. Akkana kaasaa maarree kaasaa numa jaanii numa kakkaasnee ogguusan booda Kadiiroon koomaa keessa seentee mana operaasyoon ogguu seente. Bakka hanga Addis Ababaatti sanaa jira homaa rakkoon hin jiru ammaan sana immoo hanga ilaatti siniinjaanitti deemaa kana dilcorraa deemaa nuun jee Kadiiroon. Jennee ogguu isiidhaa suuranii kara dilcorraa deeman jennee warri gandaa hundinuu kaanee namuu baajaajiin namuu miilaan kaan kara dilcorraa qote isii fuudhaniituma ogguu uummanni adda battaname isii fuudhaniituma mana galcha. Ogguu nuti dilcorraa dheenee maal dheenee dhabnu. Maali barre mana galtee miciyyoon duute ogguu achi adda bacaan ogguu sangaa ganaa galanii. Namuu ganaa galee ogguu iyyoo booda ammaas deebi'ee bulchiinsummaan kun dhufee Kadiirummaan faan qawwee mataa isii keessa seentee hin bahin jiraatan ni barbaadna. Haa deebisu jaanii ammaas miciyyoo fuudhanii reebkasii ammaas deebi'anii hospitaala deebisanii ogguu zaa 10 fi 12 kana nu galchanii ammaas deebi'anii halkan zaa 4 ammaas reebkasii fidan deebi'anii galchaniiti qawwee san keessaa baasnaa jaanii deebisanii ammaas deebi'anii jechuudha. Lama dammaas mataasii sana akkasii keessaa bananii qawwee keessaa fuudhuu qabne jaanii zaa 4 fide. Kasoo bakka kana hunda godhee innillee hanga danda'utti xiqqishoo neeggadaa na obsaa guyyaa 3 booda akkanaaf guyyaa 3 booda walitti deebinaa numa jee achi boodaas ni hafee ogguu nuti xiqqishoo ijjiine. Dhufee amma dheengadda guyyaa 14 nu baallame silaa. Guyyaa 14tti gisee nu baallamees guyyaa 14 sanis waan dhufu. Innis hin jiru. Taajaanis kaatee onninis kee dhiinisitis kaaba akka dhiinisiitu barganaan gogoineetu jira bara. Mee hanga duute guyyaa meeqaffaa si jarra? Amma guyyaa 20 moo akkanaan isaa guyyaa 20 takka moo akkana.
Ergasii booda qaamota isii ajjeesan suniin poolisoota humna bittinneessaa naannoo Somaaleetti jedhani garumoo ka bulchiinsaati isin dhugaa jiru naannoo. Ka Somaaleeti. Ka Somaaleetti ishii namni sunniin tariitti qaamota hidhatanii tumaan ba'aniiti immoo akka tasaa gidduu seenaniitiin. Tokko ka qabamee sin jiru ni qabaa akkanaan goda akkanaan eegaa minaamin jee kaa inni ka. Waa warri qabamee sin jiru kabirootu irra jiraachuu jira. Uummanni ni ganaa matiraa warra gandaatiifuu ganaa matiraa mata fidu jiran amma. Gama warra Somaaleetiin lafa irratti kan wal dhaban Oromoo Somaaleedhaan naan jettanii gama Somaaleetiin namni miidhamee jira. Tokko hin jiru. Akkamitti jira isaan qawwee qabanii gamas jiranii fooqii gubbaa nama dhaawanii. Eenyutu isaan tuquu danda'a yoo gama Somaaleetiin kan jiraate atilleen kaasutuma nama gaafata malee wanni eessatti isaan dhaqqabe. Biran geessu bari isaan numa qawwee taatee fi barnu dhaqqaba malee bar bikkee adda fagoodha. Ulfaataadha. Mee akkamii mucattiin tun gama mataa lama fa'a jedhanii garaa fa'a qabdi jedhanii odeessanii jireenyi isii akkamii amma fa'a qabdi jedhanii haasa'anii. Daa'ima lama qabdi. Haakimaatu akka isiin lakkuu garaa qabdus haakimaatu hime. Kadirjuu ariitu afaan isaatiifis ni haakimaatu himeef doktaraatu isaafis hime. Nutis ni beekne wuxxeetiisiitis ni jirti waraqaan si'oonni hundis ni jira. Ijoollee duraan dhalatanii lafa jiranis lama qabdi daa'imman ulfaa daa'imman lamaa soo garaa qabdu lubbuun si darbee. Dhiiraa fi dhalaa takka qabda. Akkamii hawaasni yoo isin cinaa dhaabbatee ijoolleetti kana namni gargaaraa jiru jira hanga ammaatti. Maaltu jira wanni akkasii eessa jirti amma namuu duraan isuma eeggatu jira kabajumaan isa eegu jiraani ka. Miciyyoon bar nama akkana ta'uu qabu miti nama garoo yaanee sanuu akkana ta'e miti nama gaafa sanuu hoggumee qaydamee hoggumee qatumamee bulchinsi kun akka gaarii isii beeka amma namni dubbii karaa biroo garagalchee gaafa san irraa baasachuu dadhabaniiti amma akkana godhan jaan namni hundinuu ka. Rabbumaarra qaba malee nama gaafa sanittis beekamtuu nama akkasiitii miti. Arrammoo rabbumaa tana isii muti. Namni immoo garagalee inni akkaan ani isa ilaalisanitti narra dhiisaa jechuun jira. Kantiibaan Isa Dirreedawaa Kadir Jawaar jechuudha. Narra dhiisaa jira. Dammoo amma taaziyaadhaas takkaallee nafne dhufee dibicha hunda qalee dhufee kiisa kiyyarraa nuti hin feenuu gumaadhaa hin feenu nuti yennaan lakki anis obboleessa keessanii akkuma keessanii na laala akkuma isin qaltaniif ittiin qalaa akkana jee isii isaati bakka waan hunda godhee kiisa kiyyarraa kiisa kiyya damooza kiyya jee akkasi dhaabbatee bakka. Wanni inni jeesanii fi ammoo inni ta'u jirus waan takkaa miti. Ni'uu isaan tabiroo godhu jiranii siinjee barganaa tabirootu godhu jiran. Bara guyyaa san inni nu rabshaa guddoo san keessa dhufee barka jirooni. Dhufee bar isaa bar qawwee itti dhawnitti inni nuu fiigee makiinaa keessa seen deemati jee obboleessa kiyya dhiibee makiina darbeessa. Itti dhawanii kaa isaa itti dhawanii isaati harbiis hafarsan qawweedhaan. Oggoo hafarsan miciyyoon tiyya duute ati deem jeeti Kadiiroo dhiibee makiinaa keessa naqee Kadiiroollee deengaddallee galatoomii anuu agartee mekkana godhan anuu dhiigeetiin akkasii siinna dhiibee makiinaa keessa naqee miti jeen uummata hizbii guutuu irratti jechuu yoo feete qoqoo waraabame waan hunda ni qaba. Isaa obboleessa kiyyaa dhiibee naqee isaa hafarsanii barqa wanta akka nuti haasa'u tanaa miti. Amma garuu akkami naannichi tasgabbaa'ee jira lubbuun darbuu mucattii booda haalli jiru maal fakkaata? Wanni tasgabbaa'uu takkallee ni jirtu namni hundi soorarkaa'ee jira lubbuun tun gaafa dhalattee duuteeni haa amma isarraa deebi'ee jira wanti ni jira qaamni nagayaatis maalis numa jira garuu immoo yoo kana kaasoo torbaan tokko taa'u eegu taate haa dubbiin tun kaa yoo kanumatti isee ammaas torbaan kana namuu wal tasgabbeessu jira namuu haa. Igaltee namni tiiktook irratti illee maal irratti illee hin dubbannu jee caljee Kadiiroo kana namni hundi ni sattaraami. Ni feenaanii bakka namoo akkanuma akkanatti caljachuu jira jechuudha. Ammoo gin hedduu amma yoo waan kanarratti yoo furmaanni tokkollee xiqqishollee taatu haa dhufeetumallee ka isii ajjeese kunoo kana qabame yoo kan hin jenne taate maanumarraa eegali wanni tasgabbaa'insaa jirtu. Amma immoo namuu isiif ol jabeessu jira. Namuu gandi guutuun jechuudha. Kanaafuu amma tun isiin ni duutee fayyadamame malee kadhaawame ka ilkeen irraa cabse ka ijji. Kamataan kun akkana baqaqee cabee lafee operaasyoon ta'e kamaal ta'e bashbashi beek kamanasaa zarafame ka ooruusaa irraa ciran waan safaataatii miti namni hundi ammoo amma gizeen toltee jirti namni hundi ni qaba manaa qaba. Mee amma sanaan wal qabatee lafa naannoo sanitti uummanni Oromootiif Sumaalee irra wal dhabaaru saniin wal qabatee kantiibaan gidduu seenee lafa uummataaf adda qoodee jira odeeffannoo jedhutu jira wanti kun dhugama osoo. Lafti afteessan seen hin goone lafti tun lafa duraanis bar osoo isaa miti lafa amata 40 dura abbaan kiyya qotachuu tureera bar lafa hedduu seete bar hedduu waan guddoo miti bar waanuma bakka mooruma nama tokkooka
Kan uummanni guutuu irra wal dhabu moo kan mucattiin keessan irratti dhaamamteetu mooraa tokko qofa? Bikki banaa lafa jirtu san mooraa takkitti san uummanni kaan irra galee irra jira lafa isaaniiti bar lafa tana anuu bara anuu amma 40 maantan anuu cumarrattiin bare anuu lafuma teessan durii san irra jiraachuu sun dhorkaa jiranii jechuu. Anuu cumarrattiin bareen siin jee anuu takkaa moo dubbiin jabduun akka ammaatun takkaa dhufteeti sin beektu takkaa waan akkanaati sin agarree. Isaanis nagoomaan bara hojii jiraannaa warruma namumaa bakka gandaa bakka wal beeknaa wajjumaan jiraannaa maal jenna isaan oguu kaan oluma seenanii qawwee bijetan bakka guyyaa badhan duraanis amatatti guyyaa tokko akkanuma qawwee dha'u godhanituma gin duraan akka ammaa kanatti hin dhawan samiirra dhawan. Amma namarratti qabanii namarratti dhukaasuu eegalanii jechuudha. Amma bakka namarratti eegalan malee duraanis guyyaa bakka lubbuun isaanii jechisaan jette gaduma baasanii si dhodhoosan. Gin samii gubboo dhoosaniituma bakka ati shoorar keessanii wanta hin godhan akka ammaa kanatti garuu hin jabaan. Ni maqaa guutuu mucattii tanaa naa himuu dandeettanii? Maqaan si Nasiyaa Ziyaad Aliyyi jedhamti. Tilmaamaan umrii meeqa taati isheen? Umriin si amata 22 ni taati. Nuti beekee ganda keenya kanatti miciyoonis qaama kana guddattii maal jettii ijoolleen ganda keenyaa isin nama 16 tokkotti heerume tokko. Isin haadha isheeti jechuudha. Bakka ijoollee nuti ganda kanatti dhalaa nama 16 biraa hunda bartu. Akkanatti qabee inni qabee akkanatti jabeeffatee isaa wajji takee miciyoo tana fa'aa wajjin jechuudha. Yeroo Jawaar as biyya keessa ture jechuudha. Guyyaa Direedawaa dhufe sanka. Warra kana guutuu beeka waan isaan ta'an inni akka gaarii beeka. Inni akka gaariitti waan isaan ta'an beeka bakka. Silaa maaluma akkanaan dhufee na ajaa'ibsiise. Amma haalu baannaa yeroo sanii mucattii kanarratti taargeetti godhaniidhaan jettanii yaaddamoo tasuma keessa buutee dhaamteettanii yaaddamoo. An akkasii warri gandaa akkasatti jiran. Warri gandaas akkasatti jiranii guyyaa dhiyoo Khadiirii finnees gaafa sanuu akkanan goone ati ni beektaa Khadiiroon hojii turte gaafa sana akkana jaanii walii haasawni jiran haasawni hundi ni jira dirree baanee. Amma immoo ibidduu kun nagee fi fayyaadhaan osoo jirru osoo nagee jirru osoo biititun nagee taatee jirti jennee jirruuti kana taane. Mee ati kamtaa akkamii ni booye takkaa maddii damiin boonya jee harbiini. Kunoo ammaa micoo tanaa booyee. Harbii jechuun kanaa kantiibaa jechuu kana. An takkaa booyeen beeku micoo tana bichaaf hin booye jee Khadiiroonis akkasumatti micoo tanaaf hin booye jee bakka. Ifiifuu nu boocisan bakka. Innaa ijoollee kanammaas qaamaan wal beekan qaamaan akka gaariitti micoo tanaas obboleettii si guddoodhaas beekan obboleettii si guddoon ifiifuu ammaa bara amatan keenya eegaa si galte. Iddoo biraa turte? Hin jirtu haayesatti hin dhiisanii karaa bakka hundattuu isuma. Akkasitti amma nageessaa. Akka gaariitti akka nama hundaa beekaa nama kana nama feete gaafadhu yoo feete. Kanaafuu amma immoo waanuma akkana ta'u amma garuu rabbiin irra buusus rabbumaan irra buuseen ja'an akka kiyyatti beete. Gin sila ammaa miti faduu qabdu gaafa san silaa duutee irra bareeddu turte ammaa miti. Gaafa sila akkasii mana seenanii isaan qawweetti tumanii mana isaanii tumanii. Amma dhiisi dubbiin hedduudha. Gana dhageessa amma uumaa as hin baane bara amma. Fiinti tokkollee as hin baane amma. Isaan namni hundinuu ni beekan. Gana as baati amma dubbiin isaanii amma likkitti as hin baane bara. Inshaallah nullee shirkooleen jira waan jiru bilbilaan. Bakka kabajaa Khadiiriif beenye malee. Kabajaa Khadiiriif taa'u jirra malee. Gana hogguu as baatetti as baate akka haqni rabbii san as ba. Rabbi haqatiillee lafaan balleessinii. Isinii bilbilaan inshaallah keessanii. Ayyee bakka. Dhufeellee isin dubbisaa rabbi. Ayyee bakka. Ayyee bakka.